Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu hunduma keessaniyyuu. Kanneen laayikii gootanuu akkasumallee kanneen komantiidhaan yaada gaggaarii barreessitanuu hundi keessaniyyuu baay'ee tokko galatoomaa jazaakumullahu khairan. Akkasumallee ammas laayikii godhaan isiniin jedha inshallah. Egaa meeshaanii obboleettii keenya kunillee turee jira. Tureera jechuudha erga bitamee deemee fi naamirri viidiyoo ilaaluun barbaadanaa maxxansiituma siin jettu bilbilina jalaa guutee daan miimooriitti dabarseen ture qafoorraa dhabee akkasitti miimoorii sana immoo yeroodhaaf keessaa baaseen ture yeroo miimooricha qafoorratti deebisu argadhe jechuudha. Egaa namni qodaa ofii ilaallachuu barbaada. Isin biyya Arabaa jirti, Bahreeniin jirti. Akkasitti ammallee hin gallee ilaallattu jechuudhumaaf aniin gadhiisaa jira. Gatii yeroo sanaaf gatiin ammallee waliin madaalu. Akkasitti kunoo rakabootiillee gosa lama bitattee qiyyaarii jechuudha. Siiniin kuni bushii isaatii wajjiniin birrii 4,500 jechuudha yeroo sanatti. Siinii baay'ee tokko bareedaa ta'ee annaa rakabootii diimlaayitii kana kunoo akkasitti yeroo sanatti birrii 2,500 nan bitee fi rakabootii mukunnoo kan Jimmaa sanallee qiyyaariitti akka qiyyaariitti yeroo hundatti fayyadamuu dandeessi jechuudha. Sanallee bukkeetti bitattee maashaallah yaada bareedaadha, yaada gaariidha. Akkasuma katooraa kana baay'ee guddaadha, leetirii hanga isaallee dagadheera, garuu qarshii 2,500 nan biteef jechuudha. Katooraa baay'ee tokko guddaa kan ta'edha jechuudha. Maatiin koo baay'eedha, akka galteen illee ni heerumti inshallah. Obboleettiin keenya kun yeroo mana maatii koo dhaqu maatiin koo maashaallah baay'eedha. Katooraa guddaan barbaada jennaan katooraa guddaan bitee fi akkasuma jookii gosa lama bitattee kana jookii yeroo hundatti fayyadamuu dandeessudha. Annaa kun darzanii gimaash darzaniidha. Inni sun noormaaliin sun illee jechuudha. Jookii turkii sanaatii wajjiniin birrii 1,800 yeroo sanatti amma sangas mara hin daballe kuni sarvisii warqaammaa kanallee sadansaa qabdii jookiif burcuqoo kana jechuudha. Subhaanallah. Jookiin kuni utuman qodaa kana sirreessu narkatti cabe jechuudha. Utuman viidiyoo godhaa jiru narkatti cabee annaa baay'ee tokko gaddee. Egaa yeroo nama mudata takkaallee qodaan narraa cabee narkatti cabee hin beeku. Akkasitti jookii sababaa jookii sana burcuqoo sana qayyareef jechuudha. Jookii bakka bu'aasaa argachuu hin dandeenye utuma jiraate immoo jookiin duwwaan qobaattiin gurguramu akkasitti walumatti dhiiseen burcuqoon isaa ammallee lafa jira duwwaan isaa jechuudha. Isiidhaaf gosa biraa bakka buuse jechuudha. Kanati viidiyoo itti meel turellee keessaanii burcuqoof jookii sanallee hedduu tokko bareeda hedduu tokko hin jaalladhe nama lamaaf waan akkasiin bite jechuudha. Sana boodachumaan deebi'ee badee akkuma beekamu qodaan biyya keenya yeroo tokko qodaan tokko ala dhufee deebi'ee badaa. Saanii kanallee darzanii tokko yeroo sanatti birrii 2,200 nan biteef jechuudha darzanii tokko. Akkasuma saanii raanii kana lama bitatte jechuudha. Inni diimaan kun jiddu galeessa isaati. Inni akka adii buraaburreen kun immoo isa guddaa jedhamudha jechuudha. Sadarkaa lama qaba. Abbaa sadii ta'eetuma guddaaf bicuu qaba jechuudha. Akkasitti bifa garaagaraa lama bitatte jechuudha. Akkasuma maashinii shunkurtii saajii kana yeroo sanatti birrii 2,500 saanii shorbaa kanallee akkasuma fireejaa biteeraa fi jira. Akkasuma maashinii shunkurtii kana birrii 1,500 nan biteef jechuudha yeroo sanatti amma meeshaaleen baay'ee tokko daddabalee jira.
maashinii juusii kanallee birrii 3,500 amma garuu birrii 4,000 ta'ee jira. Saanii peermuzii kana abbaa afurii amma baay'ee tokko jabaatee jira. Yeroo sana 3,500 nan bite amma garuu saaniin peermuziin suni 4,500 ta'ee jira jechuudha. Hanga 5,000 galee jira. Baay'ee tokko qodaan daddabalee jira jechuudha. Birraadhaan wal qabatee ramadaana iidiidhaan wal qabatee yeroo birraa kana akkuma beekamu sargii jira, tirmaa jira. Namni alana maashaallah ramadaana alanaatti fa'i akka waan maaliin siin jedha bakka qodaa baay'ee tokko bibitataa ture jechuudha maashaallah. Kana keessa qodaan baay'ee tokko daddabalee baay'ee dabale jechuudha qodaan. Inshaallah gaamee ganna kana booda ni qannasa jennee abdannaa inshaallah. Akkasitti gaa qodaan daddabalee jira. Kan hin dabalin qodaan muraasa wayiiti jechuudha. Qodaan bara kana birraalna kana kan hin dabalin akka jirutti kan dabaledha. Akkasii inshaallah rabbi laaffisuu egaa wantoota garaagaraatiin wal qabateeti kan qodaan dabalee birraa fi maalii qofas miti. Beenziillee yookiin nadaajiin illee ni dabalee akkasuma immoo gibira maal jedhamee waa baay'ee dhaga waa baay'ee wal qabatee kanaa baroo jira. Yoo waa dabalees yoo waa qannasees kan miidhamu ummataa akkasii naggaadeen waa tokko inta jirri miidhaman hin jiru jechuudha. Waan qaban irratti daddabalanii gurguru naannee kan miidhamu ummata jechuudha. Akkasii inshaallah amrii biyya keenya hundumayyuu rabbi nuuf laaffisuu. Maabukiyaa kana kaa yeroo hedduu wayii bibbiteera namoota baay'ee tokko bareedaadha. Akkasuma distii maajatii kana yeroo sanatti birrii 5,800 nan bitee fi amma garuu 6,000 wayii ta'eera. Maajit bareedaadha jechuudha. Distiin kuni abbaa torbaa. Akkasii meeshaan obboleettii keenya kun egaa walumaa galatti kan inni deeme aanaa manchoo biluu aanaa manchoo jechuudha kan inni deeme. Inshaallah rabbiin nagaan itti si agarsiisu. Kun akkasuma minxaa fi abbaa kaareellee qabdi. Afata bichaan qabdu. Afata mafarrashaa qofa iyyuu dur anan nan argin namumti biyyaa hojjechiiseef jechuudha abbaan manaasi. Malee odaa hundayyuu maashaallah haala irraa bitattee uffatallee qabdi. Waa baay'eedha jechuudha hunduma isaayyuu. Ilaalladhu gaa kutii kiyya qaalii dhiifama viidiyoon keellee sirraa ture. Haa ta'u gaa ergan argee nabratti nafin jechuudha kan hin maxxansaara. Inshaallah rabbiin nagaanillee itti si haa galchuun siin jedha habiibti. Masoobiin kunillee masoobii baay'ee tokko bareedaa ture. Yeroo sanatti birrii 2,500 amma garuu qaata wayii 2,800 ta'ee jira. Erga bituu dhiisee bubbuleera. Sadarkaa qaba gaa kan saayizii qannasee birriin isaas qannasu jira. Kan immoo qulqullinni isaa qannasee yookiin immoo akkaataan hojii isaa qodaan isaa gadi bu'aatee birriin isaas qannasu jira. Kun immoo kan isin argaa jirtan kun daanteelii tiriitii kan tirii kan masoobii kan irra kabooti hunduma maachii godhiina hojjechiisinaan jettee turte gaasa hojjechiisamuun arganne. Akkasii TV abbaa inchii 32 kanallee amma baay'ee tokko dabalee jira. TV baay'ee tokko jechuudha dabalee abbaan 43 abbaanii 32 egaa akkuma sadarkaa isaatiin duraa duuba qaba meeshaan biyya keenya. Yeroo kamiyyuu gaa yeroo TV ajajattanuu meeshaa guutuu isaatii wajjin ajajattu. Meeshaa guutuu jechuun saanii isaa riisiivarii isaa finyoo isaa egaa wantoota TVf barbaachisu hunduma dabalateeti jechuudha. Asbiratti kun akkuma argaa jirtan algaa libsii algaa meetira 50 qabdi. Algaa libsii kana karaa nama 4-5tiif hojjechiiseen jira jechuudha. Maashaallah kan karaa xurii ha'achuutti sillee bifti isaa bareedaadha. Kunola haala kanaan keessoo isaa amma kana ispoonjii jira jechuudha. Ispoonjii isaa aandanyaa isa yabbuudhaan hojjetamee haala kanaan kunoo dudduubbaa fuuldurri isaa kana fakkaataa. Kunoo meeshaa kamiyyuu
oliisaa gadiisaa ol qabee qaqqabeetanii isinitti agarsiisa jechuudha. Wanti irri isaa bareedee jalli isaa immoo badu tokko hin jiru. Yeroo kamiyyuu meeshaa qulqullina qabudha jechuudha. Wallaahi waan ofii kootii hin feene tasumayyuu isin biran jirtan wedheessinii hin godhu jechuudha. Qalbii dhumti koshiinan jedhu. Akkasii kunoo tiraasii lama of biraa qabaa. Akkasuma kunoo baxxaniyaa bicuu kanallee qaba jechuudha. Kana yeroo sanatti birrii 700 nan bite waan akkasii natti fakkaata. Yeroo keessummaan dhufe minaamin yeroo akkasii ni keessummaadhaaf kennan jechuudha akka uffatuuf. Akkasii inshallah. Akkasuma immoo shaarbii qabdi. Shaarbii lama gosa lama jechuudha. Kana qabdi gatii isaa yeroo kanneen kana dagadheen jira. Kuni birrii 1800 waan akkasii natti fakkaata. Wayuma akkasii 2000 jedhamee 1800 waan akkasiitiin jechuudha kanan bitee. Baay'ee tokko bareeda shaarbichi jechuudha. Kun immoo birrii 1500 kan 1800 isa kana natti fakkaata kan 1800 dagadheera garuu alaa kulli haal tokko 1500 tokko 1800 lachuu bareeda. Akkasii inshallah minxaafii abbaa kaaris qabdi. Kunoo isa habbii sanallee qabdi. Shaarbiiwwan kanneen Dubaayitu fudhatanii dhuftanii bareedduudha. Namoonni biyya Arabaa jirtan jechuudha. Ijoollee keenya warra online irratti gurguran irraa osoo hin taa'in ofuma keessanii suuqii deemtanii bitatanii bareedaadha. Akkasuma kun uffata aadaa obboleessa isiitii ajajjeen naayin hodhisiisee fi tilmaamumaan saayizii isaanitti himteennaan haala kanaan hodhisiiseef jechuudha. Uffata aadaa kana birrii 4500 xumurameef jechuudha haala kanaan. 4500 wama akkasii wayiiti surrii waliinii. Akkasii online irraachi biyyoota jirtan meeqaan bibbitartu uffata aadaan isiniin jedha. Baay'ee tokko carqiin illee sadarkaa qaba bareedaadha jechuudha uffanni aadaan kuni. Akkasitti sixootaa yookiin hadiyyaa obboleessa isiitii bitte jechuudha obboleettiin keenya kuni. Annaa ofiisiitiif illee jilbaaba qabdi. Jilbaaba kana jechuudha gaafa misirummaa yookiin mushurrammaa uffadhaan hodhisiiseen nanan kana hodhisiisee fi annaa inshallah rabbiin nagaan si haa galchuun jedha. Jilbaaba kana birrii 4000 waan akkasiitiin nan hojjechiiseef jechuudha. Niqaaba wajjiniin niqaaba uffatti illee obboleettiin keenya mashallah rabbiirraa jaallatu. Sasichi galtee uffattu miti siluma duruma biyyumatti uffatti ture. Uffadhaan ture naan jette egaa akkasitti niqaaba waliin hodhisiiseef jechuudha. Carqiin illee sadarkaa hedduu qaba. Adiin yeroo hundan uffatamu gatii ta'e jennaan carqummaan isaas rakkoo qabu. Garuu haa ta'u carqii isa bareedaa amma ta'e bareeda jedhamudha kuni. Akkasii inshallah. Asirratti illee TV standii TV silaatii fi kunoo teessoo isaa kanan hojjechiisee fi yeroo sanatti birrii 9,000 amma garuu hangam akka inni ta'e hin beekne. Rottoo fa'i qabdi. Rottoo birrii 2,000 nan bitee fi amma rottoon sun dabalee jira. Haala kanaanii eelee qoraanis qabdi. Eelee mabraatii illee qabdi. Istoofii qabdi. Kanneen viidiyoo keessan galchinen ture. Akkasii istoofii sana yeroo sanatti 2,000 nan bitee fi amma 2,300 waan akkasii ta'eera kunoo gandaa uffatatti miiccuu. Akkas qaqqabdi jechuudha. Kunoo haala kanaanii makiinaadhuma